Jaartiin tiyya marraa takka heerumtee bar deebite ammas ammas deebitee na deebitee naa dhalte taraa amma hidhaa tanaa wajjin marraa lama jechuun jaartiin tiyya baatee heerumuun jechuun innaayii barbaachimaa mootummaa sirna badaa dabree keessa waan na mudatee fi waan akkaataa rakkoo na mudatte tanamutti himatuun taane rakkinaaf obbolo isa koo eenyuun na dhiiftee harka guurrattee kophee haatee kajuusan beeki mudannoo hamtuudha mudannoo jabduudha bara rakkoo himatuun yoo himatte balaa sittaatu hatti himattee bisit irratti illee darraa lubbuu teetiin jaalla lubbuu tiyyarraa sidaa buhaa oolu jireenyi narraa hajaala uume jabaan hundarraa balaa adda nu baaftu haa oolchu nurraa duraanu jiru waadeen naafeele keeyaanni tiruu dhaabbadde gattaa'e gachiiseetti ilaale ammaan firra beekee awwaan na sakaale dhibee jaalalaatiin duraan fi wallaale na heerumtu koottu si fuudhaan kajeele sirraa hin sigaale kana fakkaata. Ana mo sirba biraan oguta kasi jala kaya oguta kana dhaggeeffadha. Mankeeti obboleeyyan keetii dhalootaatti guddifte uummataatti qabsoo itti fi uummataatti daradamtee fi firree kan kee aadaan kan kee inni sirriidha uummatuma asii dhagaa jiru kana waan ta'eef yoo duraan rakkoo keessa turtellee yoo duraan dukkana keessa turtellee yoo duraan kophaa ta'e turtellee amma nama hedduu wajjin wal agartee firree tokko kan waan ta'eef jajjabaadhaa abshir rakkoon qabu. Yaw sirbichi sirba wannooti sirba guddaadha. Okay, artisti Muhammad yoo dandeesse ifnaa jajjabeessi ifnaa qabi. Asonni keenya xumuramne waan ta'eef walakkaa jirra. Yaw jarjareetti sirba inni sirba isa bira jabaa seene. Dhiifama artisti Muhammad Obsi Abshir si wajjin jirra rakkoon takka illee ni jiru. Nu jajjabaadhu asoo keenya kana murre. Artisti Muhammad Adamii. Okay, artisti Muhammad Adam eessa badee eessa dhabame namni waa'ee keessanii hedduun beeku dhugaa dubbachuudhaaf sirba keessan baadiyyaa keessatti namni dura geeffachaa ture. Zabanni takka ammoo waqtiin isin sirba baasaa turtanii zabana fiidoo kilippiidhaa fi maal hin jirre waan ta'eef sirba keessan namni muuziquma dhagaa ture sagalee dhagaa ture irra baay'een namaa fuula keessan hin beeku. Zabanni sun sabana viidiyoo waan hin ta'inii fi eessa baddanii eessa turtanii haala akkamii keessa jirtanii maaltu isin qunname maaltu isin mudate kaja'u namni hedduun gurraan qabu waan ta'eef haala keessa jirtanii fi bakka turtan osoo nutti himtanii dasana ja'a yoo sagaleen kee jiraate itti naaf fa'a. Wallahi shanjitiyya ani hidhaa odumaan addunyaarra jiru hidhaa miilaan deemanii hidhaman keessaan ture. Haalli qabsootii fi haalli humna tiyyaa wal naagituu didee akkam taanaatu manaa na baase. Jaartiin tiyya marraa takka heerumtee bar deebite ammas deebitee na deebitee naa dhalte taraa amma hidhaa tanaa wajjin marraa lama jechuun jaartiin tiyya baatee heerumuun jechuun innaayii barbaachimaa mootummaa sirna badaa dabree keessa waan na mudatee fi waan akkaataa rakkoo na mudatte tanamutti himatuun taane rakkinaaf obbolo isa koo eenyuun na dhiiftee harka guurrattee kophee haatee kajuusan beeki mudannoo hamtuudha mudannoo jabduudha bara rakkoo himatuun yoo himatte balaa sittaatu hatti himattee bisit irratti illee balaa taatu ciniinnadhee keessa kutee waan ta'eef na qofaa miti Oromoon numan dubbatini malee irra guddaan isaanii sanuma garuu wanni ani itti obsaa turu namuma dhumeetu na obsisiisa hatti du'ee uni jiraati lubbuun jirta yeetumaan ibsa barsiisee deemaa ture ani
dhaggeeffata Umar Suleemaniin ture jalqabumaa sirba seenaatiin dhaggeeffadha. Roorroo daangaa diinaatiin wal qabsiiseetiin tanuma as jirtuutu Oromiyaa guutuu jira Oromoo guutuu jira tajettuun na dhagahame odoo akkamiin tahan galman geessu gaafa akkam taanaan galma geesse akkamiin tahattiin deebi'a je'eetiin akkam taanaan dhufte mana keenyaan fuute kajuusan sirba san dhaamsa saniifin sirbe ani du'aafiif kenneetiin if jalaa badeetiin durin jirree horsiiseetii yadhiisee aadaa ormaa jabeesse tolee nyarqoo duutee hachaa cobsiise lubbuu kalee baddeen manaa nu baase faana dhawaa boolla buutii nu buuse nu hordofaa warri ergaan tun geesse ani akka du'attiif kenneetiin dhaloonni qubee kun akka na hordofan dhaammadheen ture yoon du'ellee beeke dhaammadhee dhaamti kiyya sanumaa jechuudha odoon lubbuun jiruutiin dhaammadhee boodarra immoo naannoon takka yoo fayyaa dhibee qabaate naannoon takka dhibee dawaa qabaatuun ooltu akkuma naannoon kun jirtu naannoon biraa jirti tajettuuniin odumaan deemu haa du'u malee bakkatti duutina dhufuun fafajeetiin akkasitti tarkaanfii fuudhaa ture tarkaanfiin fuudhu tana keessatti immoo waa meeqaan na mudate deemee Oromiyaa tana dura haga baay'attu Oromoon haga baay'attu Oromiyaan haga bal'attu kanaan dura laalee ifaan kana laale sanirratti yaada kennuu danda'a malee naannoo takka daladheetuma asumatti yaanni kiyyanii dhiphata waan ta'eef jeetiin deemaa ture gaafan qabamee wallisa alii birraa afaan qamarfaanuu biyya keessa yaani ati maaltu si oofe jedhanii inni roorrisanillee hedduun qaba garuu wanni an harkadhe bagaan deemee saba bal'aa kanaan qabaa Oromiyaa bal'oo tanaan qabaa edaa qabsaa'onni lubbuudhaaf Oromiyaa tanaaf dhumanii edaa abdii Oromoo bal'aa tanaa qabanii fi akkasi gootummaa hamilee guutuudhaan qabsaa'anii tajettu na dhagahamtee saniin booda bal'isee yaaduun ifaan Oromiyaa fi Oromummaa harkee Oromoo bal'ina heddummina siidha garuu hagaan deemu nama xalayaa Oromiyaadha taniin an caffeerraa fudhadhe na harkaa ciree hundaa jira ummata gowwaarraa nu fidde federaalarraa yoo fidde malee ummata gowwaa ni gowwoomsite nama naan jee wallamnee achi deemee bakka Dirredawaatti illee na jala dhufan jee Somaalee keessa ture jidduutti artistii keenya jidduutti si qaba uummanni keenya kaasee jirtan warri boo jirtan shangulitti boochaa dhiisaa warri akkaawuntii isaanii gargaarraa bira dhaabbannee jechaa jirtanii anis yaadni kiyya sanuma warri akkaawuntii gaafachaa jirtanii akkaawuntii dhuunfaasaa karaa ittiin isa bira dhaabbannu karaa ittiin isa gargaarru isaan gaafadhaa akkaawuntii isaa kallattii nutti haayimu akkaawuntii isaas gubbattiin barreessaa warri bira dhaabbachuu dandeessan ammarraa kaafnee bira dhaabbanna dhiifamaa kana itti deebina haasa'u kanaa yoo akkaawuntii dhuunfaa keessanii qabaatan natti himaa akkaawuntii gargaarsa dhuunfaa ni qabdanii akkaawuntii bana baankiidha. Wallahi obboleessa kiyya fitti amanu walirratti amanu jeelammaa magarsaa beekta ani ammaani dhaabee wanni orjinaala maali naashinaal ID jaaniiti na duubaa ka dhufee jira uggaan gabbeef baadiyyaarraa dirree gaalurraa mastaa dhufne guunne ilaa ammaa nuun kennamne arrallee achuma oollee ta obboleessa kiyya mucaa adeeraa kiyyaa haaddana dura na gargaaraa ture na bira jira sanumarratti kuma takka shan naaf saaku takka kuma takka shantama 47 48. Oke, na dhaggeeffadhu marraa si deebi'a abbaan akkaawuntii sun naa sitti hima. Ayyee. Kuma takka shantama. 47. Akkasuma. Ayyee. 45 sirriidha jee. Maqaan akkaawuntiidha eenyu? Mukhtar Mahmud Umar. Mukhtar Mahmud Umar. Mukhtar Mahmud Umar uummanni keenya kaasee jirtan obboleeyyan kiyya. Koomentiin cufnu lakkee
artistii kana akka jaalatanii hin beekaa ilmi namaa karra kanneen jiru keessattuu artistoonni keenya namoonni gurguddaan Oromoon qabdu tokkoon tokko isaanitti osoo as gubbaa qabnu ta'e wallahi halkan guutuu bu'aa bultanii mee ammumarraa kaasaati warri dandeessan waa'ee gurbaa kanaan haasofne baay'ee weeganaa waa'ee du'aa sa'uu teenya hidha geeffattanii maalitti hidhamee akkamittidhaa keessaa bahee manni bareedaan amma inni keessaa jiru kun mana isaa isin fakkaataan akkatti mana kana keessa galee nama kana biratti dhufe yoo hundi gara qabarraa kaasee haasa'uu jenne wallahi ni boochan. Hundi keessanuu ni boochan. Mee ammumarraa kaasaa warri biyya Arabaa Universitee waan guyyaa takka jimaan bitattu 5,000 5,500 nama eebirriidhaan Itoophiyaa keessaa nama keenyaaf erguu jira. Hanguma isin kennitanii olitti rabbiin isin ifaa kennu artistii kana abbaa ilmaaniiti. Abbaa ijoolleeti. Waa'ee isaa osoo hin finne seenaa sirba isaa waa'ee hedduu hafe waan ta'eef warra rabbi isin laaffise warra dandeessan adaraa ammumarraa kaasaa akkaawuntii asirratti agartan tana 50 47 74 45 8 maqaan ammoo Muktaar eenyuti jette? Mahammad Umar. Muktaar Mahammad Umar. Kallattumaan akkaawuntii kanaan akkaawuntiin maalidha? Nigdi baankii. Nigdi baankiidha. Nigdi baankiidha. Warri dandeessan ammumarraa kara dandeessaniin yaala. Muktaar waan naa gootu akkaawuntii kan keetira duraan waan jiru naa laali saatii ammaa kanarraa kaafnee waan asii booda bu'u immoo addanaa baasaa deemtaa ijoolleen teenyas galatti riyaala 400 birrii 400 birrii 1,000 akka minaa mingachaa jiranii warra birrii takka haa taatu birrii 1,000 takka haa taatu birrii 5,000 haa taatu rabbi jecha artistii manaa bahe haadha manaatiin adda bahe harkoo Oromootiif waggaa meeqa hidhaa ture waa'ee jawwaalaa waa'ee teeknooloojii waa'ee baankii waa'ee mattaaqaa gandaa waa'ee bilbilaa namarraa quban qabne dheengadda hidhaa keessaa bahe gurbaan kun kanaaf warri dandeessan soomana baranaa yoo yaadattan soomana gaafa guyyaa 27 na dhufe Aliyyi Saabit Ustaaz Hamzaa Keejaabir sheeritti naa godha guyyaa san waliin as turre Aliyyi Saabitii fi inni kun nama qaamaa wal beeku artistoota warra ogummaa takka qabu dhufee akkuma ammaatti viidiyoo banatee artist Aliyyi Saabit fuuldura taa'ee boo'ee ana Mahammad Aadamii an saayiba keetii waggaa hanganee dameetiin akkatti hidhaa keessaa bahee naasi barbaada naan dubbadhu jedhe dhagaa anas nitti hima. Dheengadda anas gargaarree laftiin soomana gargaarsini baay'atee gaafa soomanni bahee isinitti himna siddeemne ganiitiin isaa fi Hamzaa Keejaabiris gastii tanarraa kutan. Guyyaa sana. Hanga ammaatti salaam aleekum isaan hin jenne salaam aleekum anaan hin jenne. Anammoo isin turarra nama gurguddaadha. Namni duulleen isin dhagaha. Gurbaan kun waliin dhufee rakkoo isaa nutti himate. Rakkoo isaa tana isin bakka itti nu godhaa guyyaa itti nu godhaa gennaaniin atummaan itti nu godhinaan jaan. Anan gammaatti soomana guyyaa 27 irraa hanga ammaatti isaan eegeen naanis hin dubbanne isaanis hin dubbanne kophaatti yemmoo dhibbata kallee maan taane hukumata kallee maan taane waan inni guyyaa takka bishaaniin itti bitatu anaa gabbee uummata kanaaf kadhatee isa fuudhee fide. Kanaaf warra dandeessan akkaawuntii ammaas mataa isaatiif mataa gubbaa jirtu sana qabadhaa maqaa Muktaar maal jedhuuni. Mahammad Umar. Ilgaaf. Muktaar ati immoo yoo dandeesse baankii kan kee if biratti naa laali ammumaan tana. Warri dandeessan boruus haa ta'u